Har'as hospitaala qaxaroon qaba ture. Gaafa 26 isiniin jedheen ture. Kun ollaa dhukkubni koo uuma tokkoon argamne. Uuma tokkitti wanti hin argame hin jiru. Ilaala. Kunooti wuxxeetiin xiyyaa. Dhukkuban qabdu naan jedhanii ammasii. Amma bakka dadhabee hin jira gara manaan galaa jira obboleewwan kiyyaa. Afartu miira keessatti dha warri suniin arrabse. Santu garaana nyaatee deema jala barreessaa fidaa jedhaa ture akkasitti dhuftan. Jechuun irraa dhiyeessuu hin qabnu bira dhaabbannee jabeessine waan dandeenye kun. Maa hotees gaa manni qabamee fi gargaaramuu yoo akkamitti waan isaatti gargaaramaa jedhu. Yoo gargaaraan jirru bara akkanumaan akkaawuntii himne isumaa taa'u itti ol seenee. Mubaarak dubbitti iluu qoyin galchaa fi mubee salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Isa taa'ee miira keessa seenee itti dhagahamee namni kun nama dhibame isaa lolu agarree isaa miira keessa seenee waan achitti yoo agartee jiraatte kalee as waa jechaanii turanii namni kun dhuguma itti dhagahamee osoo saba kana guddaa qabu osoo uummata nu qabu akkamitti akkana ta'a waan jedhu irraa agartee ilulleen dhufee seenee anilleen dhufee seenee nuti immoo amma karoorri kenna amma namni qarqaaruu danda'u haa qarqaaru sagantaan immoo guyyaa lamaan sadeen kana keessatti qabamee fi gargaarsi guddaan godhamee fi haa galuuti mucaan kun waan jedhu mari'atuuf isa yaabne kanuma. Bareedaadha. Waamaa ijoollee nama tokko waamaati. Warruma yeroo kana keessatti nama tokko bira goonee gargaarsa isaa. Mubaarak akkam ishee namni amma jaafarsee warra kawantu xiqqoo tuttuqeeni birrii isaan guuramtellee kuma dhibbaa furangeettu maqamatti nabadii Oromoo geemaan an gargaarree nama dandaabanne jedhanii mufachiise jechuu barbaade. Laalaa iluu lakkii maltaa deebi'u ani akka jarraa addaa beektaa morkiitti gallee kunani duwwaa minaamin waliin jennee akka jarraa uummanni sappoortii na godhaara itti maa iluutti nan dhufaa jedhee mallakkii wallaahi jaafariin koowanii eenyuun warra gastiira jirtan duratti eenyuun duratti hojii nyaadhee hojii nu ga'an suudhaanitti mucaa kanaa hojii waadanuu hojii dabarsine wallaahi hamaaf gaarii kanaaf an jaafarii na ajajuu danda'a malee wanni luusi miti atabboleessa kooti maa biraazan saatii barbaadde na waamuu mirga qabda wallaahi nan dhufan dalla nu bari laana mala koo keessaa apa kuna hiduwa wali jande teeketti kan jara sakal modera na obsi jalani ilulan nan dhufan jedhe ilulan jenna mallakki wallahi nama tokko wasinin jedhe jolle tolen sinin jedhe miti tolen nan dhufa sinin asli warra tanin dabe gora sinin asli simmo jaafar jedhani barreessaa jiru mube utun deem naan jedheni tolen naan jedhe nis dhufara amma dubbanne iyya sarat tol geenye dubbanne makiitti sheer godhaati dubbanne akka nama tokko mana jolle kayroo keessa man tokko gaa beetu ani dhaabeera waan akkana Facebook irratti argitaniittu isinii gadhiisee TikTok irrattis mootummaan biyya kanaa amma eeyyama baafattutti gargaarsaaf lammata waan gargaarsa jedhamu dhaabinaan jedhee viidiyoo ni gaddeemaa gargaartu warra mootummaa wajjin garuu mana nama tokko ijoolleen keenya bal'aadha yookiin mana maksii ta'us yoo doktorri toleeres sagantaan qaban mana ijoollee keenya tokko ilaallee mokki goonee viidiyoo hojjennee hundi namaa jiruu beellamicha dhagahee tuun jabaatiin guyyaa 2-3 keessa jechuudha beellamicha dhageenyee viidiyoo hojjennee xiqiin damarramii oftii baga dhaqe hangafanni gargaarsa chitti godhu nan gammade maaliif bettu inni silaaluun gaariidha nus ilaaluun gaarii jedhetan waan isin dhibu waan inni dogoggora kanaan dogoggora maali aseere maal jawaariin jaallachuun jawaariin intalachuun diinummaan nama jibbisiisa viidiyoo durii gadi baasanii namni jawaaritti bu'e nama ija keenyatti bu'e sarara diimaa keenya maaloo sani jedhe olii gadi deemsisan rakkoon qabu kun. Mube waan goonu amma abbaan ajandaa baasee waan birii barbaadu akka fedhe haala qatuuti nuti amma dhimma lubbuuti dhibee yeroo namaan kennu mucaan kun gaafa jalqaba miidiyaatti dhufee na dhukkube jedhu bifasaa yoo agartanii jiraattan fi ardha yoo immoo deebitanii agartan garaagarummaa qaba kanaafuu waqtii namaan kennitu wanni kun mucaan kun atattamaadhaan yeroodhaan haagalee haa yaalamuuti yaalliin isaa biyyatti yaalame mucaan kun akka fayyu 100% abdii qabna rabbirraa insha Allah kanaafu maal nu goota mube atin hin dandeettu bi mana makii yookaan mana asliititti guyyaa 2-3 kana keessatti sagantaa nu qabaati sagantaan haa qabamu jaafarilleen hagasii haa boqotuuti jaafar miira keessa seentee waa lamaanillee hin jedhini wama takkan dubbatini atin ibaadaa kan kee godhadhu du'aa'ii kan kee godhadhu waan mara Mubaarak faanurratti dhiisi nuti makii faalle keessaan dubbifna asli faalle keessaan dubbifna akkaawuntii kan keettille keessaan nu barreessi si gargaarra
وما ركون جرو سمني كوني سهي متينا مورماتو قرقارا جرا كناف ستين دغها مني تسكباهي دبيت انت قفرت فل فرد سينجتو برباتا يا هذا تدبلت اصلين دو في جرا عزيزو اصلي جلابها إلو قلت إلو مونيتر كمان بكن جرا اصلي إلو هركس جرا سيتنجي سرسي إلو إلو نيسا كوتي جرا في الأوري الدرب أصلي جعفر مبارك في سكني مدرسة إنارجي تاني أصلي أرجع راني كنو أنا أرجع جرا هركس فيديو راني قال دكتور أكمل لك دكتور كومنتي دينشوف سيفنا سوري سينار كنا ينوتي مبارك إنجلا بريس هراني ترى إذا سينار جرتنين دا ولا تام دنا كستي كالين أنا كالين واي فان نجلا تقول شيء أونلاين إنترنت أراسي أفريقيا يا أكا ونين شيء نشوف بعد مبارك يوام عليه ساتنا جرتنا فكادة سبريسن شير ولا تبغى और रिकमेंड क्या कैसे नार से नहीं चुमा जरा नो रमला ना जा पर तो कोमीरे के सतरे अनुवा बक माने जिरता asli Jafaritti mana banatee beeta dengata dikko warri kuni warri sotta dikko aga gargaare waan sanin deebi'ee wanni jechaani jirani wanni sunillee waan hagoo qabdu miti eegasi Jafar reefu kana live masene miira keessa seenee dhukkubii itti jirtu kana waliin ummata keenya komotaa ture nu komotaa ture warra miidiyaa kana gubbaa jiru isin faata banate nama keenya komotaa ture kanaafuu nu immoo dhibee kana arganii anaa fi lulleen seennee Bilaal Faallee seensifannee Abu Rashida Faallee seensifannee nama kana qarqaaramuu qabaa jennee akkasitti isanillee yaamaa jennee isa yaamuu dandeenye guyyaa lama kana dhibeen waqtii namaan kennitu mucaan kun gaafa awwala na dhukkube jedhee miidiyaa dhufuu fi sifasaar dhaayoo agarte garaagarummaa qaba kanaafuu dhibeen kun immoo isa miidhuu danda'a rabbi isaa hafayyisuuti daddaffiidhaan galee yaalamuu qaba waan ta'eef mana qabadhaati guyyaanuu qabadhaati guyyaa lamaan sadeen kana keessatti mucaan kun gargaaramee biyyatti galee haa yaalamuu waan jedhu san yaanne karoora saniin gad dhufne mucaan immoo seeneeti lolaa ture namuma keenya komotaa ture jechuu barbaadetti asli lola lolan akkana sirreessa mucaan Jaafar gaare warra kaanitti ana sabba umur na bira dhaabbattuu qabdii ma jedhamne kanoo achoka على كل حال وما يقولوا لله وما أبدتني في وما أبد وبلون إذا أو إذا تاني في ركون كابو ركون تيو دوغورا إنه وركابو ورمدورا في الإيه أكوان نتي والإندن دينه والغرغارة شو إندن دينه غندا ورصدا كفيد إذا أنا مدوك بركون تي وانتي ونو يرو yoo argate kaayoo isaa akkasii dogoggorri jiru dura warruma sooddaa dhaqoo fi achi fidamuu sanii an Jaafari an dhufii dhaqee barreessee fi illeedha lakkoofsallee walii ergine naa dawwalee gaafa inni naa dawwalu san rakkoo ummata keenya ka warra arsiitti ture itti himeera ergasii immootu jidduun ka ijoollee raggaasaa sun fudhatee waa hunda balleessee addunyaa kanarratti miila tokkoon dhaabee nuun taree gaafa ka ijoollee raggaasaa goolabnu ganama ana misraaq fa'a waanu fiifa Naziir fa'a ijoollee Awurooppaa jirtu baay'ee I think Soofii dirree tira fakkaate mucaa kun toppii tuu jirtu kana fa'a wajjin haasayaa turre guyyaan akka qabamu haasayaa turre soba horii jettan immoo deemuu dandeettan dhugaa kun isin sobaan jiru haasayaa turre so inni illee as jira dubbatuu danda'a jechuudha. Ankaleessa mootu waayifaan na jala tabalashe mana kiyya neetworkiin hin dalagu amma reefii kana teelee dhaqee deeffadhee dhufaara kaleessa hin agarre iyyuu hin agarre hin jiru online illee live illee hin seene akka itti ilaalu dhabe isinii galee na jala tabalashe so dheengadda ganama dubbataa turre Jaafar ittillee dubbadhe Abd Mubaarakii wajjillee dubbadne yoo Mubaarak dogoggoruu baate yoo mana kiyyallee ta'e mana abdii geet mana kiyyan jenne mana keeti mana abdii geetachoo keessaa tokko nuu qabaa hin gargaarraa jenneeni dheengadda ganamallee
mana nama tokkootitti akka gargaaramu dubbataa turre. Warri komentii baay'een immoo soba jedhaa warri dhugaa dubbatan. Ani kana akka yaadni gargaaramu isaa wajji dubbataa ture alaa kulli haal. Asli dis komentii dis haasa'ii doktor. Komentii dis ati haasa'ii. Dis doktor ati waan keessaa naasa'ii taasisu. No, namni disrespect ta'uu qabu reef ayyaan kanatti. Please waan warri komentii. Yoo naarin dubbanne jettee kun osoo fi onnaqaa Jaafar kana Mubaarak kana waa'ee isaa lafan buufanne cinqii biraan danda'u ananaa miti anillee boru dhukkubsachuun mala isinii galee miti. Ganda ganama misraaq tasfaa'ee faa wajjin naziiriin wal lolanii dubbataa ture. Waa dhufii jirti. Soofin natti himee yoo an dhufeetiin guyyaa dura. Jaafariin immoo ofii dhaqee barreessefan dubbatuu danda'a inni rabbi isaa fayyisu. Saayinnaa garayno maannim qadimee akka viidiyoo argeen dhaqee barreessef kunoo kana isa dur dhaabbateetiin dubbataara. Wani narraa achitu hin jiru obboleewwan kiyya. Mucaan kun hiriyyaa kenna hunda sinigalemi waa'ee qabsoo fi qabsaa'uu dhabuu Oromoo sagalee ta'uu dhabuu miti. Jaafariin nama baay'ee jaaladhuu fi nama baay'ee walitti dhiyaannuun viidiyoo gillee isaa argu dhaqeetiin hin gaafadhan. Nan gaafanne lakkoofsa isaan qabu waliin jijjiirre yoo jedhe kunoo inni kana. Ija keessa dura jira jechuudha. Jidduu immoo ajandaan ijoollee raggaasatiif gaaf dura ol dubbifnu kan uummata arsii kun haa taru jennee eegas ijoollee raggaasaa osoma nuquban qabaatiin qilettiin nu tare. So amma furmaanni goramuu qabu mucaan gargaaramuu qabu. Nama akkana osoo arginu dhabuun qabnu. Nu hir'isa nama akkana dhabuun qabnu. Yoom isa jedhuuf immootu gargaarsi bareedaan sanbattanuma lamaan irra yoo ta'e wayyaa qidaame yoo geemiin hin jiraanne qidaame matti qabaa mana abbaa feetaniititti qabaa obboleessa keenya rabbi haa fayyisu gara xumuraatti deemna. Warri dhugaa soba jedhullee gaafsanuu dhufee waan kennu agarraa. Warri mootu dhugaa jedhullee dhugaan isaan jalaan badini mana qaba. Mana isin barbaadanitti ani isin waliin jira. Galatoomi doktor ummata komentii ijoolleen tunniin geemii taphataa turte nutti jala barreessaa inni finne waan keessaa naasaa ni maara. Geemii wanta malee sira maddagalii biraa qabna reebannaati. No wanni jedhaa barra kabajaaf dhuftanii jechuu cuftanii mana keessantanii cuftanii dhuftanii warri komentii illee dhiisaa jechuu barbaadeeti yoo margitan naasana aslii waan keessaa naasa'u dubbate anuu amma Jaafariin nama keessaan dubbisu jechuu akkam nagaa fayyaadeen hin beektan keessaan wal dubbisanii jechuu waan keessaan dubbisan haasawaa jira jechuu barbaade aslii. Laalaa irrattillee haasa'e Jaafar illee keessaan dubbise deegganda ganama ana misraaq waan ufii naziirin fa'aa taanee haasaa ture gara nama 5,000 irratti ganama kalee waa ifanne jalaa tabalaashee an onlaayin iyyuu akka itti seenu yeroo isin bira seena naziir gargaarsa isaa dura mootu anaa fi mubaaraktu geemii waliin taphataa haasayaa ture mana eenyu akka goonee gargaara keessan Jaafarii wallee dubbifne wallee barreessine dhugaa. Amma akkami furmaanni reemma akka mana kam goona mubaaraki manni isaa akkuma maraqaa barbaadaa rakkootti seenuu hin danda'u inni gargaarsa gowaa sirreeffatutti hin deemu jedhe mana eenyu goone jedhan abdii geetaachoo illee ishee godhaame haa gargaaramu uummanni suni jechuun nullee achi turre gaafsannee akkuma jechuun mucaan kun fayyaa waan dhabeef akkuma biyya Itoophiyaatti. Amma gargaarsi isaa bareedaa ta'uufi ana istiraateejii isinii kaa. Filaas minamni lakkoofsa foorfoorii kana Oromoon hin qabdu qaama isa duuba jiru ka biyya isaanii ka Faransaay kana asii gargaaruu hin dandeessu ijoolleen ta'e. Akkaawuntii Itoophiyaa yoo qabaatu yookiin ka fira isaa ka hormee isallee ta'u akkaawuntii haa banatu ka Itoophiyaa sabtii galgalatti qabaa fi sa'aatii akkanaa kanarra namni hundi dhufee bira dhaabatu manni yoo